yaadame yeroo baay'ina wayitii boqonnichaaf ramadame gaafin nuuf baasu deemnu meeqa 20 wayitiin qabiyyee kanaaf kenname meeqa 12 eegala kenname meeqa 28 amma maal argannee irra jechuudha gaafin meeqatu baata jedhu san 8 ta'uu san argachuu dandeenya jechuudha. Achi 8 bahee qabiyyee lammaffaa keessaa immoo meeqatu bahee 12 walitti meeqa ta'e 20 gaafilee baay'ina gaafilee tokkoon ga'umsaaleetiif maal gochuudha amma immoo gaafii ba'uus arganne parsantii meeqas akka ba'u arganne ga'umsaalee sana tokkoon kaa'uun dura jiraata jechuudha. Ga'umsaaleen barachuu keessaa iyyaafatamu barbaadan addaan baasuun baay'ina gaafileetiif iyyaafatamu qopheessuun murteessaadha jedha gabatichi maalaan kallattii gabatichi mul'atu amma sila gara naanta jiru baay'ina wayitii kennameeti gama naanta jiru immoo kombitaansii tokko wanni itti barraa'ee jiru jechuudha. Kombitaansii tokkoon isaa kitaaba sanirra jiru jechuudha. Kitaaba warraa fudhatame waan ta'eef achi jala kombitaansiinis kaamee jira mul'atu waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye. Sadaffaa fakkeenya sadaffaa kun immoo afaan Oromoodha. Direct kitaaba Baabaawwan Qopheessarraa fudhatame jechuudha. Amma nuti sana ofiitti daddabanne garuu kitaaba Baabaawwan Qopheessarra fakkeenya takkitti tana jira jechuudha. Fakkeenya takkitti tana jira. Maal jedha? Qophii gabatee tarree tokkoffaa jedha. Qabiyyeen sadarkaa irra sammuu addaan baasu fakkeenyaaf qormaata afaan Oromoo kutaan isaallee beekamu kutaa tokkoffaatti lammaffaas ta'uu danda'a. Leetimi jedhee fudhatee jechuudha akka waliigalaatti. Gaafinni baasu meeqa? 20. Mata dureen jiru meeqa? 1 2 3 4. Mata dureen meeqa jira? 4. Gaa'umsi mata dureen tokko qabu meeqa? Yaadarimeen afaanii 4 qaba. Seenaan afaanii 3. Faayidaan afaanii 4. Seenaan afaanii seerri afaanii 5. Waliigala kombitaansii jiru meeqa? 16. Kombitaansii jiru sana immoo achumatti sadarkaa yaada sammuutiin qoqqoodatee jechuudha. Kombitaansiin yaadarimee afaanii jala jiru meeqa? 4 miti ne? 4 keessaa tokko maanni yaadachuu 2 hubachuu tokko immoo jiru 4 ta'e miti. Kombitaansii isaa adda baafannee ga'umsa isaa yeroo adda baafannee ta'uunda isaanii akkasitti adda gabaasnee booda as dhufnee parsantii meeqatu baata yeroo sana laaluu hin dandeenya jechuudha. Foormulaan ishii sana ogeessi itti dabalata jeddoo keessatti parsantii argachuudha baay'ina ga'umsaalee baay'isuu dhibbaa baay'ina gaafilee waliigalaa kana jechuun meeqa? Baay'ina ga'umsaalee waliigalaa kana jechuun ga'umsi meeqa qabnu meeqa? 10 baay'isuu meeqa jedhe? Dhibba. Foormulaa gamaa sallaalaa yeroo meeqa jedhe? Yeroo ga'umsaalee waliigalaati meeqa? 16 baay'isuu dhibbaa yeroo 16 jechuun meeqa? 16 yoo maddu meeqa? Parsantii dhibbaa jechuudha. Parsantii dhibba. Sanaan booda hubachuun